Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Waan hundumaan dursa Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftichi gooftotaa, Mootichi moototaa hundaa kan qabu, hundumaa gochuu ni danda'u. Biyya keenya nagaa taasisee, hunduma keenyaafis nageenya nu laatee, guyyattii har'aa kanaan waan nu ga'eef galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u. Iddoo dhi'oo biyya keessa, iddoo fagoo biyya alaa kan jirtan maatiiwwan Waaqayyo hundumti keessan akkaataa muudama keessanitti maqaa Waaqayyo isa jiraataatiin akkam jirtu jecha amma waa'ee filsataa durboo maaramii ilaalchisee barumsa gabaabaa waliin barannaa. Waaqayyo nu barsiisu, Waaqayyo nu wajjin haa ta'u. Mata dureen ka'umsa barumsa keenyaa kan nuuf ta'u immoo duutillee kan hin oolledha. Garuu duunni dubaroo maaramii dinqisiisaadha. Jecha qulqulluu Yaareed Abbaa Yeedaloo biyya Itoophiyaa. Dhugaadhumatti qulqulluun Yaareed kitaaba isaa Duggaa jedhamu irratti akkuma barreesse duutillee kan hin oolledha. Duuti dubaroo maaramii garuu dinqisiisaadha, ajaa'ibsiisaadha jedhe. Egaa nuti immoo kan nuti ilaallu akka eeyyamaaf jaalala Waaqayyootti waa'ee du'a dubaroo maaramii qofa osoo hin taane akkaataamti guddina jireenya dubaroo maaramii fi oolmaa jireenya kiristaanummaa keessatti kan isheen nuuf oolte guddaa ta'uusaa achirraa kaane ilaalla. Dhugaadha. Abbootiin keenyaa bara kakuu moofaa keessa turan raajonni waa baay'ee jedhanii raajaniiru. Waa baay'ee jedhanii fakkeenya fakkeessaniiruuf isa kana gaa hundumti keenyaa ba'eessa goonee ni beekna. Haa ta'uutii garuu qulqulluun Isaayaas Matsaafa raajii isaatii boqonnaa 7 lakkoofsa 14 gubbaa irratti Waaqayyo saba isaatiif mallattoo fayyinaa ni laata. Mallattoo fayyinaa inni laatu immoo durbi durbummaan ulfooftee Amaanu'eliin deessi. Amaanu'el jechuun immoo Waaqayyo nu wajjin ta'e jechuudha jedhee kan inni dursee raajiyyuu waa'ee dubaroo maaramii, waa'ee giiftii keenya maaramii, waa'ee haadha Amaanu'el, waa'ee giiftii keenya maaramii waan ta'eef dhugaamatti kunumtu ajaa'ibsiisaadha. Dabalatas raajaamtu kun Matsaafa raajii isaatii boqonnaa 1 lakkoofsa 9 gubbaa irratti Waaqayyo utuu sanyii gaarii filee nu hambisuudhaa baate sila akka warra Sodoomiif Gamooraa taanee fakkaannee lafarraa bannee turree jedhe. Egaa sanyii gaarii jedhe. Egaa dhugaadhumatti giiftii keenya dubaroo maaramiin sanyii gaarii ijoollee Addaamiif, ijoollee Waaqayyoof sababa fayyina isaaniitiif sanyii gaarii taatee kan filatamte waan ta'eef kunumtiyyuu ajaa'ibsiisaadha. Gara kakuu haaraa keessas gaafa dhufnu immoo dhugaadhumatti qulqulluun Gabri'eeliin Waaqayyo Abbaa biraa ergamee inni dhufee Wangeela Luqaas boqonnaa 1 lakkoofsa 26 irraa kaasnee akkuma agarru bifa ajaa'ibsiisaa ta'een, nagaa ajaa'ibsiisaa ta'een, gammachuu ajaa'ibsiisaa ta'een ishee gammachiisee agarra. Kunis waa'ee giiftii keenya maaramii addaadha jechaadha. Hafuura qulqulluun kan irra bulee adaadaan giiftii keenya dubaroo Maariyaam maanguddoon waggaa 90 Elsaabeexis ati dubartoota keessaati adda baatee kan eebbifamteedha jettee adda akka isheen taate kabaja addaa ulfina addaa akka isheen qabdu dubbattee jirti jechaadha. Karaa adda biraa ammas dabalata tokko yoo ilaalle Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 27 irratti gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barsiisu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jireenya ishee kan bite kan gammachiise harmeen tokko uummata sana keessaa kaatee jecha ajaa'ibaa tokko dubbatte. Gooftaa keenyaan maal jetteeni? Harma ati hootee guddattee attam kan galateeffameedha. Gadameessi si baates attam kan galateeffameedha jettee dubbatte. Egaa dhugaadhumatti warri hafuura qulqulluun irra bulee waa'ee dubaroo Maariyaam egaa adda akka isheen taate harmimti isheen ittiin gooftaa keenya oosiftee guddifteyyuu kabaja addaa akka inni qabu gadameessumti gooftaa keenya baateyyuu kabaja addaa akka qabu dubbatanii jiru jechaadha. Egaa tokkos keessini dabale immoo ogeessichi Solomoonis matsaafa fakkeenyaa 31:29 gubbaa irratti
dubartoonni baay'een addunyaa kana keessatti dhalataniiru. Amantii kan qaban, bareedina kan qaban, beekumsa kan qaban, dandeettii kan qaban dhalataniiru. Ati garuu hunda isaaniirraa hin caaltaa jedhee fagootti argee waa'ee giiftii keenya dubaroo Maariyaam dubbatee jira jechaadha. Egaa haaluma kanaan giiftii keenya dubaroo Maariyaamiin akkaataan isheen itti guddatte mana qulqullummaa keessatti ergamoota Waaqayyootiin eegamtee nyaata Waaqarraa nyaachaa dhugaatii Waaqarraa dhugdee guddatte. Kana hundumti keenya ba'eessa goonee ni beekna. Egaa akkasuma immoo biyya lafaa kana gubbaa giiftii keenya dubaroo Maariyaamiin gooftaa keenya faana haga Gibxiitti godaanutti beeluudhaan dheebuudhaan waxalamtee baay'ee dukka rakkatte. Kuniyyuu waanuma addaati. Kanaafis waa baay'ee kaasuun hin danda'ama. Amma garuu kallattiidhumaan waa'ee boqonnaa giiftii keenya dubaroo Maariyaamii, waa'ee awwaalcha isheetii, waa'ee du'aa kaatee immoo har'a mirga Waaqayyo jiraachuu isheetii qofa mee gabaabsinee waliin ilaallaa. Waaqayyo abbaan keenya iccitii isaa fagaatee jiru naa dhiyeessee arraba koorra naa kaa'ee isa dhokate immoo naa mul'isee isiniif immoo laphee Liidiyaadhaa akka banee laphee hunda keenyaa banee Waaqayyo abbaan keenyaa nu abarsiisu. Dhuguma akkuma qulqulluun Yaareed jedhee duutillee kan hin oolleedhaa, duuti dubaroo Maariyaamii garuu dinqisiisaadha jedhe. Dhuguma dinqisiisaadha, dhuguma ajaa'ibsiisaadha. Egaa giiftii keenya dubaroo Maariyaamiin kan isheen boqottee bara 49 amajjii gaafa 21 waggaa 64 isheetti ture. Egaa giiftii keenya dubaroo Maariyaamiin akkuma duuteen akkuma boqotteen hin awwaalamne. Ji'a ja'aadhaaf reeffi ishee Waaqayyo gubbaa samiitti ol baasee muka jireenyaa jala kaa'ee achi turte malee. Maaliif jechuu dandeessu? Ayihudoonni miqqanyoonni reeffa giiftii keenya dubaroo Maariyaamii kana gubuu waan barbaadaniif yeroo barattoonni fuudhanii awwaalchaaf deeman daandii cufanii reeffa kana immoo harkaa fuudhanii gubuu waan barbaadaniif Waaqayyo reeffa harmee isaatii kana qulqulluu Yohaannis jaalallee isaa wajjin ol fuudhee gubbaa gannata keessa samiirraa muka jireenyaa jala kaa'e. Barattoonni reeffa giiftii keenya dubaroo Maariyaamii kana barbaadanii awwaalachuudhaaf ji'a ja'a guutuudha ma'ani. Ji'a ja'a guutuudha ma'ani. Haa ta'u garuu argachuu hin dandeenye. Dhumarratti mee wanta kana subaa eegallee Waaqayyoon kadhanna jedhanii hagayya tokko subaa eegalani. Subaa eegalanii yeroo isaan Waaqayyoon kadhachuu jalqaban hagayya 14 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos reeffa haadha isaa kan dubaroo Maariyaam waanuma amma reefuu lubbuun keessaa ba'e fakkeessee amma fidee isaanitti laate. Yeroo sanas gammadanii ilaa ijoollee tokko maaliif gadditanii? Kunoo reeffa haadha keessanii haadha kootii barbaaddan kunoo ho'aa jedhee eessa akka tursee edda itti himee booda kunoo amma iddoo awwaalcha koo cinatti geetaa samanatti owwaalaa jedhee isaaniin eebbisee laatee fi deebi'ee jechaadha. Haaluma kanaan barattoonni gammadanii reeffa giiftii keenya dubaroo Maariyaamii kanaa hagayya 14 awwaalani. Gaafa guyyaa sadaffaa hagayya 16 kabaja addaatiin ulfina addaatiin reeffa giiftii keenya dubaroo Maariyaamii gooftaan keenyaa lubbuu ishee fidee itti deebisee tawaahidoodhaan akka isheen gara mirga Waaqayyootti akka isheen gara mirga isaatiitti ol baatu taasise. Egaa gaafa giiftii keenya dubaroo Maariyaamiin kabaja ergamootaadhaan faaruudhaan ililleedhaan gooftaan gara mirga isaatiitti gara Yerusaalem ishee samiitti gaafa ol baasu immoo kan arge Toomaas barataa gooftaati. Kutaan biyya lallaba isaatii Hindii tureeyyuu utuu lallaba achi deebaa jiru duumessarratti ergamoonni giiftii keenya Maariyaamii marsanii faaruudhaan galataan abbooliin jiran illee qaama lubbuudhaan kabajaan utuu isaan ol baasaa jiranii arge. Maali yaa giiftii koo gaafa awwaalcha keetii nagarree gaafa gooftaan du'aa ka'ee sani nagarree gaafa awwaalcha keetis nan dhabaa'oo maal ani carraan koo kun jedhee boo'e. Egaa isaan immoo na arganii na awwaalan malee ol ba'uu koo nagarre waan ta'eef ati immoo ol ba'uu koo agarteetta. Kanaaf hoo kafana koo kana isa ittiin na kafanan kana eebbaaf yaadannoof
fayyinaaf hoo dhaqi isaanitti kennii jettee isa eebbistee gadhiiste jechaadha duumessa irratti. Bara sana keessa barattoonni gooftaadha akka irraa kana xiyyaarri hin jiru waan ta'eef, konkolaataanis hin jiru waan ta'eef Waaqayyo duumessa isaaniif abboomee duumessa yaabbatanii deemu tureeyyuu jechaadha. Haaluma kanaan Toomaas waan arge kana dhufee barattootatti qabatee itti himuu dursa maaf teessumaaf gaddaa jirtu gaafa jedhan, haay haadha keenya dubaroo maaramii ji'a ja'a barbaadaa turre reeffa ishee argannee gooftaan eebbisee fidee nuu kennee owwaallannee jirraa jedhan. Hin amanuu jedhe. Dhaqaa boolla qotanatti agarsiisaa malee hin amanuu jedhe. Ati immoo gaafa gooftaan keenya du'a mo'ee ka'es cinaacha isaa waraaname keessa harka koo kaa'ee barruu isaa waraaname keessa immoo quba koo kaa'ee ilaale malee hin amanu jette. Kottu dandeessitti agarsiifna jedhanii gasoo waan ittiin boolla sana qotan qabatanii dhaqanii boolla sana qotanii gaafa ilaalan boolli duwwaadha. Maal ta'eeroo giiftii keenya maaramii gaafa guyyaa sadaffaadhaa gooftaan akka du'aa ka'umsa isaatiitti akka nutis immoo bor du'a kee moonee gara mirga Waaqayyootti ol baanu sana fakkeenyummaa gaarii sana dabalata mirkaneessuudhaaf jecha gara samiitti gara mirga Waaqayyootti ol baatee jirti yoo arguu hin dandeenye. Barattooti hin na'an, hin na'inaa. Anoo dhugaadhumatti kana mirkaneeffachuudhaaf jedheetan malee duumessa irratti utoo ergamoonni ol baasaa jiranii argeera. Na eebbiftee hati koo dubaroo Maariyaam kunoo kafana ishee ittiin kafantan naa laatteetti jedhee itti laatee jedha. Haaluma kanaan barattoonnis gammadanii kafana sana hin hiratanidha. Maaliif hiratan? Waa sadiidhaaf hiratan. Tokko yaadannoodhaaf, lama eebbaaf, sadii fayyinaaf. Dhuguma maatiiwwan Waaqayyoo iddoo qulqulloonni dhaabbatan biyyoon isaanii kafana isaaniiyyuu miti. Biyyoon isaan irra dhaabbatanii kadhatan qoricha. Qoricha. Eebba laata. Fayyina laata. Kanaafis ragaa kitaaba qulqulluu isin ilaachuun hin danda'ama. Lammaffaa Moototaa boqonnaa 5 lakkoomsa 17 irratti iddoo Elsaa'i dhaabatee kadhate sana gaangoo lamatti fudhatee galee biyya Sooriyaatti Nihimiyaan jedhee caafamee jira. Karaa adda biraa gaaddidduun nama Waaqayyo qoricha. Nama fayyisa miti kafanayyuu miti. Gaaddidduun hin qabamne kafanillee hin qabamayyuudha, hin argamayyuudha. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu hojii ergamootaa boqonnaa 5 lakkoomsa 15 irraa kaasnee gaafa laallu arguu dandeenya. Gaaddidduu Phexros jala nama dhukkubsataa baatanii fidanii jala kaa'u turanii. Gaaddidduun Phexros gaafa irra bu'u dhukkubsataan sun hin fayya ture. Afura xuraa'aa qabee jira yoo ta'e illee afura xuraa'aan sun illee irraa caraaneeyyee ba'aa jedhee caafamee jira. Waa'ee uffataa immoo yoo ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi dubaroo Maariyaam ilmi Waaqayyo Abbaa uffata inni uffataa ture sana dubartii dhiigni ishee waggaa 12 cobaa ture maqaan ishee Yosqinaa kan jedhamtu wayyichuma harkaan qabdee fayyiteetti. Maarree gooftaan keenya immoo duuka bu'oota isaatiin waantan hojjedhe hundumaa akka hojjettaniif ana boosinii kenneeraa jedheera. Kanaafis uffata barattoonni uffataa turan, shaashii mataatti isaan marachaa turan, herbee isaan ittiin dafqaa xaachaa turan, ajaa'iba hojjetee gaafa nama fayyisu agarra. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu hojii ergamootaa boqonnaa 19 lakkoomsa 11 irraa kaasnee arguu dandeenya. Marata qulqulluun Phaawulos mataatti maratu herbeen ittiin dafqaa taatu namoonni kutatanii fudhatanii galaniitoo dhukkubsataa isaanii irra gaafa buusanii dhukkubsataan isaanii battala fayyaa jedhee caafamee jira waan ta'eef. Kanaaf kan giiftii keenya dubaroo Maariyaam mogaa kanarra hin caalure eenyutu irra immoo caalmaa eebba guddaa qaba, surnaa guddaa qaba, ayyaana guddaa qabettanii Waaqayyoon gaditti uumamaan olitti kan akka dubaroo Maariyaam kabajamtee fi ulfinaaf ayyaanaan guutamtee hin jiru. Kanaaf kan giiftii keenya Maariyaam immoo kana caala ajaa'iba gochuu danda'a waan ta'eef egaa barattoonni Toomaas harkaa fudhatanii hirmaatanii jechaadha. Egaa haaluma kanaan nutis du'aa ka'uu ishee arguu qabnaa jedhanii isa oggaasaatti hagayya gaafa tokkodha jalqaban jechaadha lagu. Gaafa jalqaban gaafa 16dha gooftaan keenya barattoota isaa hundaa warra 12 sana gara samii irratti ol baasee giiftii keenya dubaroo Maariyaam of gidduu teessisee isaaniin immoo eebbisee qaddasee qorrobsiisee jedha. Haaluma kanaan egaa tsoomiin filsataa kun
waggaan tsoomii eebba guddaa namaa laachisiisu, fayyina guddaa namaa laachisiisu, yaadannoo guddaas qabu waan ta'eef yaadatamuu qabaa jedhanii tsoomii torbanuu faana akka inni galmaa'u taasisanii jechaadha. Egaa yaa maatiiwwan Waaqayyo, akkuma qulqulluun Yaareed jedhe egaa seenaa kanarraa maal hubanna? Duuti dubaroo Maariyaam ajaa'ibsiisaadha. Boqonnaan ishee ajaa'ibsiisaadha. Du'aa ka'umsi ishees ajaa'ibsiisaadha. Egaan har'a giiftiin keenya dubaroo Maariyaamiin du'a keessaa kaatee mirga Waaqayyoo jirti. Akka isheen du'a keessaa kaatee mirga Waaqayyoo jiraattus duraan dursa abbaan ishee Daawit Matsaafa faarfannaa isaatii boqonnaa 44 yookaan 45 lakkoomsa 9 gubbaa irratti raajiraa jira. Maal jedhe raajiraaji? Mootittiin wayyaa warqeedhaan kuulame uffattee mirga mootichaa dhaabbattii jedhe. Dhaabbatti jechuun jarana miilla lamaan dhaabachuu jechuu qofa miti. Dhaabbachuu jechuun akka kitaaba qulqulluutti barreeffamee jiru hiika gurguddaa 6 qaba. Dhaabbachuu kan jedhamu. Sana keessaa tokko gaa maal jechuudha ree? Araara kadhachuudhaaf, dhiifama kadhachuudhaaf kan isheen mirga Waaqayyoo dhaabattee jirtu ta'uusaa agarsiisa jechaadha. Mee waa hubadhaa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a moo'ee gaafa ka'u dhaqee mirga Waaqayyoo taa'ee jedha. Inni taa'u murteessuudhaaf taa'a. Inni dhaabatu garuu araara kadhachuudhaaf taa'a. Kanaaf giiftii keenya dubaroo Maariyaamiin har'a du'a keessaa kaatee mirga Waaqayyoo dhaabattee jirti jechaadha. Egaa giiftii keenya Maariyaamii qofatu mirga Waaqayyoo dhaabata miti. Nutis warri ishee jaallannu, nutis warri ishee kabajnu, ishee faana mana mootichaatti seennee gaaf tokko mirga Waaqayyoo dhaabachuudhaaf akka jirrus caafamee jira. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu Faarsaa 44 yookaan 45 lakkoomsa 13 irraa kaastanii yoo dubbisne arguu dandeenya. Warri ishee jaallatanii, warri ishee faana bu'anii gara mana mootichaatti ni galu. Mirga mootichaas ni dhaabatu jedhee caafamee jira waan ta'eef. Kakuu haaraa keessa gaafa dhufnu immoo abbaan keenya, qorichi keenya, ilmi dubaroo Maariyaam gooftaan Yesuus Kiristoos gaafa firdi isa dhumaa kennuudhaaf dhufu. Gaafa warra du'an du'a kiyyaa kaasee akka hojii isaaniitti murtoo laachuudhaaf gaafa dhufu jecha inni jedhu tokkotu jira. Jechi inni jedhu kun maaliin? Isin ijoollee abbaa koo warra eebbifamoo utoo addunyaan kun hin uumamin iddoo isiniif qophaa'e kottaa mootummaa koo dhaalaa, kottaa mirga koo dhaalaa akka jedhee murteessuudhaaf jirus gooftaan dubbatee jira jechaadha. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoomsa 34 gubbaa irratti jechaadha. Kanaafuu nu hundumti keenya iyyuu bor mirga Waaqayyoo dhaquudhaaf jirra. Kanaaf mirga Waaqayyoo akka dhannu maal gochuu qabna riyaar? Waan Waaqayyoo hojjedhaa jedhe hojjechuu qabna. Seera Waaqayyoo eeguu qabna. Kan Waaqayyoo jaallate jaallachuu qabna. Kan Waaqayyoo kabaja kenneef kabaja laachuu qabna. Hojii lubbuu keenya caarsifnee biyya lafaa kanarratti hojjechuu qabna. 10 keessaa tokko baasnee mana Waaqayyoo ijaaruu qabna. Jaalalaan deddeebi'uu qabna. Kasoominaan deddeebi'uu qabna. Egaa haadha keenya dubaroo Maariyaamiidhaan araarsummaa ishee amannee, eegumsa ergamoota Waaqayyoo amannee, sugaa qulqulloota raajota barattootaa waadaa isaanii abdannee, arjummaa Waaqayyoo immoo gaachana godhannee qophaa'uutu nurra jiraata jechaadha. Egaa yaa maatiiwwan Waaqayyoo du'iin oolu. Eenyudhaafuu du'iin oolu? Qulqulloonni warri tuun du'iin amma ol fudhatamanii jiran iyyuu jiru. Kan akka Hinook, kan akka Eliyaas, kan akka Abbaa Ragaawii, kan akka Naakutoo La'aab, kan akka Abbaa Gariimaa, kan akka Abbaa Balaay, kan akka Melkiseediq, kan akka Yohaannis Abbaan Wangeelaa isaan baay'eedha maalan dubbadhee dhiisa. Isaantu kunoo godhaa dhufanii hin du'u. Hojii gaarii hojjetanii hin du'u. Kanaafuu du'i eenyudhaafuu nafu. Haa ta'u garuu du'i dubaroo Maariyaamii garuu dinqisiisaadha. Egaa du'a ishee duwwaa utuu hin taane akkaataan isheen itti dhalatte, akkaataan itti guddatte, maatiin isheen irraa dhalatte, akkaataan isheen reeffa ishee ji'a jaate ture hundisaayyuu ajaa'ibsiisaadha jechaadha. Egaa Waaqayyo abbaan keenyaa waan gaarii hojjennee ulfaataa foonsaa nyaannee qulqulluu dhiigasaa dhugnee 10 keessaa tokko baafnee mana Waaqaa ijaarree karaa Waaqayyo irra deemnee waan Waaqayyo jaallatu hundaa hojjennee gaabbii gallee lafa haati keenya dubaroo Maariyaamiin jirtu mirga Waaqayyo akka dhaalluuf egaa kadhannaan isheen wajjina ta'uu, waadaan isheen wajjina ta'uu, arjummaan uumaa keenya Sillaaseen waa gargaaru. Egaa tsoomii kanas immoo fayyaa nagaadhaan jalqabnee fayyaa nagaadhaan xumurree itti eebba argachuu, itti fayyuun waa qaqqabsiisu. Egaa yaadannoon qulqullootaa bara baraan hin jiraata.
yaadannoo qulqullootaa kana gaafa taasifnu immoo eebba arganna. Eebba dubaroo Maaramiitiin gooftaan nu haa yaadatu. Nu kaasee kan nu jalqabsiise kan nu raawwachiise galannaa Waaqa ta'u kan ta'an Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluufis har'as boris bara baraan. Ameen.